maatiin guutee jedhanii awwaala tolchanii baay'ee gaddanii ta'anii turanii anis baay'ee Addis Ababaa keessa barbaadee dhabe isheen garuu waggaa baay'eedhaaf ofii masheetu lubbuun jirtu dhokattee turte guyyeensaa bara 2010 xiqqimti 5 ture waldaa gubbaa namni na tokkomnaan waldaa makana jechuudha achan deeme obboleettiin kee eessa jirti naan jedhan ergamaa shaashaan gubaa'ee keessaa na waamanii eessa akka isheen jirtu hin beeku garuu isheen kan jirtu immoo Addis Ababaa kee jiraachuu ishee qofan beekan jedhee guyyaa ji'a ja'a booddee siviil biltii naan jedhanii akkuma isaan jedhanii ji'a ja'affaa irratti guyyaa malakkaawwachaa ture baay'ee jechuudha keessi keenya waan gaddaan rukutameef nama lubbuun jirru awwaalleetti waan turreef baay'ee eegaa turre jechuudha maatiittis maatiinis abdii guddaadhaan eegaa turanii gaafuma sanaa alkan rafeen ture baay'ee na dhukkubee waan tureef rafeen jira bilbilli koo gaafa iyyuu kaasuudhaaf fedhiin qabuun ture abbaan manaa koo bilbila kaasii yaada naan jedhee akka tasaa yeroo kaasuu ani almaaziidha naan jette maqaa ishees immoo yeroo isaan gubaa'een irratti waamanii dubbatanii turanii jechuudha qaallittiitti wal arginaa yoo mana boqottu siin jetti jedhanii baay'ee si arguun barbaada baay'een si barbaada ala guddaadhaa fi mana kee dhufa eessatti argamta naan jettee iddoon jirti hin barbaanne yeroodhaaf jechuudha ishi qaallittiin dhufa qaallittii tola arginu naan jettee lakki hin barbaadin jedhe sababiin itti gaddee tureedhaaf jechuudha akkuma sanaa xiqqoo ture gaafan deemu baay'een iyyuu jiraachuu isheetti jechuudha almaas ji'a ja'affaa irratti si bilbiltii lubbuudhaan jirti haala hamaa keessa jirti haala isheen dhokatte suniif immoo gaa'ela keessa galteerti gaa'elli ishee sun immoo mijataa waan hin taaneef haala mijeeffattuuf dhokatte naan jedhanii sirriima akkuma isaan jedhanii almaas gaa'ela qabattee gaa'ela sanaatti immoo gammachuun qabdu waan ittiin mul'attu jechuudha gammachuu koo irratti argama jettee naa bilbiltee gaafuma sana gaa'ela dhaabbadheera naan jettee jechuudha. Obboleettiin kun waggaa meeqa erga baddee? Gara waggaa 10 olii ta'anii erga ijaan arge. Maatiin keessa? Maatiin bakka gadda buufataniiru isa argamuu dandeessi kan jedhe wallaadha jechuudha akka tasaa. Gaafa dhuftee waldaa keessa waaqayyo karaa koo si kaasee sitti dubbatee obboleettii kanaa inni dhuftii sii bilbiltii gaa'ela qabdina yaadadhaa guyyaa gaafa sanaa jechuudha. Gaafa waaqessu dubbatee walagattees isaan duratti hin beektan. Beekwere bilbilaan namoota baay'ee bakka baay'ee dhiphiseen ture akkuma waan isaan bira jiranii beekaan adossan jechuudha. Garuu isheen si dabalte qaallitti dhufte akkuma jedhame qaallitti dhufte. Qaallitti tola garra naan jettee an bakka waan inni itti gaddeef itti mul'achuu hin barbaanne yeroodhaaf jechuudha. Akkuma isin jettan immoo achitti ol argina yoo mana kee dhufaa yoo iddoon jiru kottu naan jette isheen. Amma garuu lubbuudhaan jirti. Lubbuudhaan jirti gaafa sanas fidii kottu obboleettii sana gaafa argattu naan jettanii agaataan yeroo deemee dadhabduudha deemuuf jetti akkatti fidu dhabee dhiise jechuudha. Waa mee waaqayyoon galateeffadhaa fi waaqayyoon galateeffatu jechuun maatii jechuudha. Gubaa'ee kana keessa wanti isin jalaa badee waggaa dheeraa ture har'a galgalaa kaasee harka geessa qaba. Yeroo keessa keessatti ijoolleen dhuunfa keessaa nama 5 biyya keessaa nama 9 waliin nama 14 amma galgala kanaa kaasee wanta badee firgamu isaa waaqayyo. yeroo sana ixaadii raadeessaa waan jettanii asuma keessa na kaaftanii jechuudha. Nee cacabaccabaa beektan gubaa'een cacabacabuudhaaf fedhii guddaan qabu ture yommuusi namoota amma kana kee baay'eetu keessaa namoota lama sadii akkana akka isaanii xiqqoo walitti tuqanii jechuudha. Yeroo barraasitti dubbadhanii moo? Bakka cacabaccabaa fi galateeffachaa jennaan bakka fedhii qaban turan namoonni baay'een jechuudha. Ati punya musuh pada ratu. Ani sering tadi lala tu ni mana. Yeroo namni kan berapa ergaan dubatamu namoonni baay'een jechaanii acaba-acabaa turani. Gaafa namni mucaa dhiiraa gatti acaba-acabaa fi gaafa hundumtuu nama sadi duubaatu taphatu. Nama lama sadii baay'ee. Gaafa sana jechuudha. Innaa akka itti deessu hin beeku maal akka ta'e hin beeku garuu mucaa
dhiiraa argattanaan jettanii sirrii mammoodha akkaataan itti deemuu hin beekamne ture. Haalli isaa baay'ee ulfaataa ture. Lubbuun koo hafeera garuu nama du'e ka'edha. Gaazexaanii kana kanarra gaa'u namoonni akka koo umurii dargaggummaa keessa jirtanii wanta adda addaatti qabamtanii waaqayyo irraa yoo booddee deebitanii cabantaanee cabduu arcummeen taaneen garafamtu dargaggootaaf dhaamsan dhaamuu akka carraa ta'e of eeggannoo godhaa lafa dhaabattan iddoo deemtan hundumaa ilaalladhaan jedha akka carraa ta'e jechuudha. Baay'een tuu afurri waaqayyo na wajjin jiru harki waaqayyo na wajjin jiru ulfina waaqayyo natti kenne afura qulqulluu gatee jechuudha. Iddoon maalettan gatee iddoo ulfinni waaqayyotti mul'achuu hin malle iddoo halalummaatti hin gatee jechuudha. Sanarraan kan ka'e garuu akka tasaa magaalaa duukaan kana seeneen akka waldaan kun magaalaa kanatti waldaa waan jiru natti hin fakkaatu jechuudha. Yeroodhaaf namni ta'ee magaalaa duukaan keessa waldaan akka jiru natti himanii qaxxisaan dhufee jechuudha. Gaafa dhufuu baay'ee guyyaa sanaa dhiiga dhangala'uudhaan baay'ee rakkadhaan ture yeroo dheeraadhaa fi obboleettii wayii as arma kee duraanii bobaa kee jalatti dhiitoon beerettanii nama biraa waamtanii gaafa sana jechuudha. Yaa waaqa ishee fayyiftee na fayyisin jedhee gaafuma sana akka tasaa akka dubartii deessuu ganna dhidhiibee jechuudha. Keessa kooti fiigeen gara manaa galee jechuudha. Baay'een fiigaa gara manaa galee gadi na dhidhiibee bilbila koo waan qabadhe oldaan ittiin gatee galee akka tasaa akka hin taane dhiigi ciccitee garaa koo keessaa ba'ee erga gaafa sanaa dhangala'uu dhiigaa si jaanin argine hin jedhamu. Waa galtee fuula hin baay'ee dargaggoota waaqayyo yeroodhaaf guyyaa yoonaaf kenne dargaggoota qofaatti waaqayyo haala naan mijeesse dargaggoota qofaatti argachuun barbaada. Haadholii miti dargaggoota jechuudha. Dargaggummaan baay'ee hamaadha. Dargaggummaan ija hin qabu. Dargaggummaa keessatti waan goone booddeetti gaaffina. Maala waan isheetti waan eeggate fadhaa dhufa bahuusa addaa fi waaqayyo immoo akkaataa inni eessa ilma deessa garuu akka deessu naan galee sin jedhe. Omaanatti nu bakkaatti deessu hin beeku garuu ilmoo dhiiraa argattanaan jettanii guyyee sana jiikoo utuu hin ga'in sababa dangiffiitiidhaa fi ji'a 8ffaa irratti wantichi kan eegale jechuudha. Ani of hin beeku ofii koo wallaalee mana keessaa akka reeffaatti dhufanii na baasaniiti kan mana yaalaatti na geessanii manni yaalaallee furmaatan arganne mana yaalaa hedduutti riiferiin barraa'ee hafuu dandeenyaani guyyaa 16 ofii koo hin beeku garuu gararraatii namoota malaaktota ta'an afura qulqulluu wajjin waan baay'ee naasaarre lissaaf immoo gara biyya lafaa kanatti gaddeebi'e jechuudha. Kanaaf dargaggoon of eeggadhaa ejjennaa miila keessanii jabeessaa eeggadhaan jedha ergaan koo jechuudha. Waaqayyo si jallinaan karaa jallinaatiin wanti godhamu karaa jallinaatiin wanti raawwatamu salphina akka ta'e akka isin hubattaniidha. Mucaan kuni bunnaa beekii keessan gale jette wanta waaqayyo sun taa'ee hojjette jette karaa kan ka'e waan baay'ee narra jette isheen ositee jirti ammayyuu waan baay'ee dubbanne waaqayyo garuu waan dubbateef wanti sagal saqqama namaa ta'eef ishee gargaare yoo naan geesse dhuga baatee dhuftee dhaabatteetti mee al tokko waa'ee isheetiif galateeffadhaa maaliidha. Waaqayyo jechaa si yaaddisu. Sanayyummaa isinii maaliif maqaan keessan jijjaafa waa'ee almaasinatti dubbattanii maaliif maqaa kee jijjiirratte naan jettanii turtanii jechuudha. Ani garuu waan maqaa koo jijjiirradheef sanaa dubbachuu maqaa jijjiirratti turteeti. Maqaa jijjiirradheen ture maqaan koo iftuudha garuu maqaa biraan jijjiirradhee turanii jechuudha. Maaliif maqaa kee jijjiirratte naan himuudhaaf fedhii hin qabaanne obboleettiin sirraa hojii dhiiftee turte jirti naan jettanii isheen yeroo sanaa hin turre hojii dhiiftee gadi baatee jechuudha. Walitti mari'annee Hamma kana waaqayyo sitti taasa. nattaaseeree obboleettiin hojii dhiiftee gad deemte tokko jirti sibiraa jettanii Addis Ababaa walii wajjin dhufne jechuudha guyyee gaafa sanaa jechuudha. Akka tasaa ta'e isheenis hin deemte waliin mari'annee anis nan deemee jechuudha lafa sana.
waaqayyo inni si gargaaree yoonaan si ga'ee jireenya kee gargaaree harka gabaateef si dhaabee salphina kaleessaa akka badatti geessi geeddaree sitti dubbatee immoo jireenya kee jijjiiree mallattoo ulfinaa keessa si dhaabee maqaa gooftaa Yesuusiin jireenya kee hamma dhumaatti ta'e. In salphatiin kana booddee, in badiin kana booddee, manni kee hin diigamiin kana booddee, gaa'illi kee hin diigamiin kana booddee si dhaabeera maqaa Yesuusiin dhaabbadhu. Baay'ee si eebbisuuf